Kanaaf jaallan keenya jajjabaadhaa wal qabadhaa dhugaadhaa wajjin nama haqaatii wajjin wajjii dhaabbanna kaleessaas wajjii dhaabbannachaa turre arrillee taanaan boruus taanaan addanattu yoomiyyuu gareelee maafiyaa tagartee ammaas bal'oodhaas bahariis irratti xiyyeeffattee Maammadis kana godhaa jirtu fakkaattoonni isaanii hedduudha. Kana hundaa'u harcaasuun dirqama bittinneessuun dirqama akkaataan itti gartee abdii mootummaa harkaa baasan maallaqa. Namni maallaqa qabu maarree dhiga. Hayyee dhuga zakkoon maallaqa qabaa. Eega maallaqa qabaatee maallaqa gartee ittiin mana hidhaatii mootummaa nyaachisee nama baasu qabaate obboleessa isaa kanarraa maal barbaada? Maaliif eega gartee maallaqni gartee ka xayyaara isa horsiisu ka qilleensa isa horsiisu ta'e yookaan ka biyya isa jiraachisuu danda'u ta'e qabaate maallaqa akkii kana maaf obboleessa roobisa? Nabi Allah Yunus hagartee qurxummii liqimsitee dukkana baharaa keessatti darbitee dukkana baharaatii fi garaa kalluunaatii saahibal huud jedhanii garaa kalluunaatii fi dukkana baharaatii dukkana galgalaa keessaa baase rabbiin akkuma gartee killee keessaa lubbuu baasu jiraa keessaa du'aa baafna du'aa keessaa jiraa baafna jee rabbiin akka fedhe dandeettii isaati abbaan rabbi tiisuu barbaadeen tiisa hedduu ammaas wanni na sodaachise takka keessaa manni gartee golgolaawwan dukkanaawwan hagartee ifaan saadha akka ifaa makiinaa hoggaa ifaa qabsiisan akka ifaa fireechaa makiinaatti diimaadha. Garuu jarri kun waa hedduu takka qophaa'anii jiran ammallee hedduu wanni nu sodaachisu wantoota adda addaati jira mana san keessa waan addaan namaan baane fakkeenyaaf wanta gartee qaruuraalee adda addaa ammas waan akka burcuqqoo adda addaa wayii keessa jira sun hundaa'u waan kana godhanii beene saniis gara galchanii sanaas garuma galchanii ani lubbuu tiyyaaf sodaadheetii miti maaliif namni kun sadarkaa dira kanatti kana qophaawaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota maammeetii waritaatan marti keessanuu salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaa lafa itti sinaayoo isin jechaadha. Jirra alhamdulillahi baga jiraattan rabbiin gartee jireenya keessan keessatti kufuu gufaata fi gartee waan hamtuu hunda rabbi isinirraa haa qabu gammachuu malee gadda rabbi isinirraa haa qabu jechaadha. Arraas jechaane alhamdulillahi imaammeen eega gartee gaa guyyaa obboleettii tiyya caaltuu jechuudha. Isii dhukkuba jaanii achi manaana baasanii haaluma tokko keessaan ture jarri san akkaan gartee hin deemnes nu godhanii akkaan hin teenyes nu godhanii hidhaa gartee dhaabbataa takkana hidhan hidhaa dhaabbataa siin jedhu keessa tabilisummaa fakkaattu keessa tanamaan tawaasiruu dandeessu ammoo deemtee akka gartee isaan biraas deemuu hin dandeenye akka isaan biraas fagaachuu hin dandeenye akkaatis waan hubanne waan akkanaa kana gartee gaa godhanii wanni san maalirraa akka taateen beeku namoonni hedduun keessan maaliif gartee jawaada itti yaamin maa furmaata itti yaamin waan jiru dhiyeessa garuu guyyaa san hatattamaan obboleettiin ta'e dubbachuu hin dandeessu akka malee dhukkuba jennaaniin hatattamaan fiigaa dhaqe akkasii gaa hoggaan dhaqe manni akkuma tokko shurukkaan gartee isaan mana san keessatti waa aarsantu jira. Alhamdulillah garuu akkuma rabbiitiin gargaarsa rabbiitiin irraafe malee silaa rabbi na gargaaruu baate arra gartee bakka sanii wanni hin jiru arra eessaa baate jechuun keessan dhoor akkuma kalee isa harkaa turtan abdi zakkoon baase jechuudha. Akkamitti baase zakkoon maaliif duraanidha ka zakkoo gartee qulfiin akkannee akka jawaadeen qabu godhees zakkoon qulfiin akkannee akka jawaadeen abdi qabu godhees zakkuma ka arra baasees zakkuma kagumaa ilmoo jawaadee baasuudhaaf deemus zakkuma kun hundinuu bitaa namatti gala. Akkamitti bitaa si galayyii maali kaayyoon namticha kanaa arrammoo wallahi rabbiin akka fedhe qaba qilleensa addunyaa irratti as deebine qilleensa addunyaa irratti as deebi'e alhamdulillah amma mana kiyyaan jira. Akka ijoolleen na godhan akka ijoollee oggaan isin jiru ijoollee amma oggaa isin boochi ashaangullitti dura kaayan ashaangullitti adda addaa tanaa jiraami
tana dura kaayanii waan nama fakkaatu waan makiinaa fakkaatu waan xayyaara fakkaatu akkasitti telefoona kiyyaas akkuma nama gartee ashaangulitti kaa'utti nu harka kaayan. Akkuma deemu viidiyoo irratti gartan kar tokkoon deemtu deemuu hin dandeessu yan wanna gartee adii ulbaa keessi jiru san wanni san waan aarsanii irra buusanii aarsanii isaan ammoo waamumaan ta'an ati immoo hoggaanii wanni san aare dadhabbii mataa ukkaamama haala keessi jirtu wallaalu waan akkana kanaa kana bakka isaan nageessanuu amma hanga ammaan tanaatti manni kun mana kanaa bakka san nageessanii beeku. Achina tursiisanii dhugaa fadhanii na dubbisiisan dhugaa fadhannaa haasessiisan dhugaa fadhannaa as baasan arrammoo dantaa waan silaa gartee duraan isaan wanni narraa barbaadan akkaan jawaadee qabsiisu akkaan jawaadee bakka jawaadeen jiru garsiisu akka gartee furmaatee qaban eega isaan mana jijjiirratanii jala dalagaa jiran mana iddoo isaan itti galan barbaadaa jiran jechuudha. Sagantaan isaanii abdi qofa baasuu odoo hin ta'in kalee isallee uumaan jeen eega gartee abdi arraahuu gartee qaama seeraatii kabaaftu taate. Daawwattoota keenya anilleen maaliin jeenseete eega arra baasuu dandeesse. Kalee isa eega gaafa gartee abdi jawaadee faa bira jiru gaafa furmaatee faa bira jiru maan baasin eega dandeettii dilaa kana qabaatte. Ani dhugaa rabbii dhugaaniif kalee natti haasa'u dhugaa humseene garuu akkuma gartee fajaadhaa namticha natti onnatee abdii jechuudha. Akkasi ammoo namni gartee dubbii tana hunda gartee xaxaa jiru hunda fakkaatee gara gaggalaadhaa nama hunda fayyadamaadhaa hayyoo isaa galmaan ga'uu namni barbaadu zakkoodha. Zakkoon kaleessa dhiifama jechaa naaf jawaadeen obboleeyyanii jechaa gama biraatiin kunoo gumaa ilmooteetii abdi fideesee harka galche jechaadha. Arraas deebisee abdi jalaa baasaadha. Shoora guddaa taphachaa jira. Hedduu ammaas wanni na sodaachise takka keessaa manni gartee golgolaa waan dukkanaa waan kagartee ifaan saadha akka ifaa makiinaa hoggaa ifaa qabsiisan akka ifaa fireechaa makiinaatti diimaadha. Garuu jarri kun waa hedduu takka qophaa'anii jiran ammallee hedduu wanni nu sodaachisu ani lubbuu tijaaf sodaadheetii miti. Maaliif namni kun sadarkaa dila kanatti kana qophaawaa wantoota adda addaati jira mana san keessa waan addaan namaan baane fakkeenyaaf wanta gartee qaruuraalee adda addaa ammas waan akka burcuqqoo adda addaa wayii keessa jira sun hundaa'u waan kana godhanii beene saniis garagalchanii sanaas garuma galchanii isaan ammoo ci keessatti wanni saniis waamumaan gootu. An ammoo akka tokko na jazbeessite hurree takkaa fi dukkana takka narra keessee mataan kun na ulfaata. Akka nama gartee burzuuza keessa jiru manaa modoon ta'in burzuuza keessa jiru dhufee gartee namni tokko mataa kanarra si taa'ee mataa kanarra si ulfaata jalaa ol ka'uu hin dandeessu dubbachuu hin dandeessu yoo iyyite namni si hin dhaga'u yoo dubbatte namni si dhaga'u hin jiru namni si argu hin jiru bifa akkasiisan. Maaliif wanni sun hundi maaliif qophaa'ame? Na dhibde yaa jarri shiraa kun jara asii taa'uu miti. Ammallee hedduu takka nama sodaachisanii gaa an hangaan dandeetti akka gartee jawaadee fi furmaateen baraaramaniif odeeffannoolee adda addaa narraa barbaadanii narraa harkachuu didan dadhaban jechuudha. Narraa harkachuu dadhabanii kun hundi maali? Ilmi namaa silaa da'iifa rabbi malee gartee ilmi namaa da'iifa rabbiin ammoo dandeehaadha. Maaliif akkamitti baraarame akkamitti nagayaan boo danda'e dhugaadha. Wanni isaan godhan tun akkuma kaleessa waggaa jawaadee gartee lukkuu irratti darbee cal je'ee dubbachuu wallaalee akkanumatti taa'ee nama eegu akkas nama gooti. Wantoonni isaan godhan kun waan kanarraa godhanii shurufkaan siitis takkaa shurufkaa akkasii dhagee hin beeku. Mana akkasii takka harkee hin beeku. Arrallee mana san nageessuu yootan hin beeku. Akka waan gartee
akkaataan gartee ichiis itti gabbee fi bifa mana saniitii fi shaaraa naannoo saniituu hin beeku. Golgola atuu if hin beektu jechuudha. Akkasii akka ijoollee xiqqootti gartee na taphachaa tura. Ashaangulliittii fi waan adda addaatiin. Alhamdulillah ammoo dandeeyaan rabbiin hagartee Nabi Allah Yunus hagartee qurxummii liqimsitee dukkana baharaa keessatti darbitee dukkana baharaatii fi garaa kalluunaatii saahibal huud jedhaniin garaa kalluunaatii fi dukkana baharaatii dukkana galgalaa keessaa baase rabbiin akkuma gartee qillee keessaa lubbuu baasu jiraa keessaa du'aa baafna du'aa keessaa jiraa baafna jee rabbiin akka fedhe dandeettii isaati abbaan rabbi tiisuu barbaadeen tiisa garuu kun hundi gartee mokkora malee inshaallah hin injifatamu hin cabnu harkaas hin kanneen garuu jawaadeen furmaateen hedduu takka if eeggadhaa jarri ammallee ka ibbooda deebi'uu miti dhaadachaa jira Mr. Zakkoon dhaadachaa jira kaleessa araarama obboleessa kiyya walittiin fayya dhiifama naaf godhaa Oromoo isiniin jaaladha isiniin kabaja dhiifama jechaa waan biraa xaxaa jira jidduu tana nama irraanfachiisee waan biraa dalaga hoggaaniif gartee namni silaa Zakkoo keenya akkana sirraa jaalanna akkana deebi obboleessa kee jabeeffadhu jedhanii ni gartee akka nama karaa qabatee as deebi'utti yookaan gartee waan kanarraa deebi'utti shira kanarraa deebi'utti deebisee booda maal godha hanga namni gartee lakkii irraa deebi'uuf deemaa jeeqaa yaadu inni fidee waan biraa naqa waan biraa dalaga waan biraa haxxata. Jidduu sana irraanfachiisee nama hundaa'u deebisee abdii baase. Arraa akkaataan itti gartee abdii mootummaa harkaa baasan maallaqa. Namni maallaqa qabu maarreedha jira. Hayyee dhuga Zakkoon maallaqa qabaa. Eega maallaqa qabaatee maallaqa gartee ittiin mana hidhaatii mootummaa nyaachisee nama baasu qabaate obboleessa isaa kanarraa maal barbaada? Maaliif eega gartee maallaqni gartee ka xayyaara isa horsiisu ka qilleensa isa horsiisu ta'e yookaan ka biyya isa jiraachisuu danda'u ta'e qabaate maallaqa akkii kana maaf obboleessa roorrisa. Hanqina diinagdeedhaa hin qabuu horiin hin qabaa eega jee maaliif hin dhiibu addatti namni isaan addatti akka ilkeedhaan nyaatanii lafee isiitillee qasham godhanii dhiiga lolaasuudhaan lafee isiillee qasham godhanii hurreessanii daakanii darbuutaa darba jaanii gartee yaadaa jiran itti karoorfachaa jiran furmaateedha. Kanaaf furmaateellee obboleettiitti yaqaanii of eeggadhu jarri kun namaa miti namaa wajjin dhalanne uumaa namaarraa miti ummata bineeyyii kanaa hin argine ummata naasuu namaa hin qabne waan isaan namarra dalagan a'uuzu billaahi mina sheexaani rajiim garuu rabbiin dandeehaadha abbaa fadheewu taanaan shira fadhees taanaan rabbiin haqaa hojii dhaabbata haqaa hojii waan dhaabbatuuf shirri ni caba suniif isinillee gaa kunoo karaa baadiyyaatti gartee ol godaantanii karaa naannoo baadiyyaa sawwanni jiraachuudhaaf gartee murteeffattanii karaa baadiyyaa jirtan ammallee namtichi kun naannoo isin jirtan of eeggadhaadha hedduu takka firii jaalalaa namticha isinii wajji nyaachaadhaa isinii wajji dhugaadhaa qaxxii keessan bakka isin ooltanii bultaan isin basaasaa ture arrallee firiidhaas firraa eegaa nama hunda amantanii fi gadi hin dhiisina bakka dheeyxanitti gartee iftiisaadha if eeggadhaan isinin jaa suniif wallaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin daawwattoota kiyya namoonni hedduun kana gaafachaa turtan akkaataan an keessa ture san keessatti nama if beeku hawaan godhu jiru beeku ha bakka jiru beekuu fi sigaltee waan dubbatu beekuutu bakka tanaa je'ee nama himaa beeki jara san qabsiisi gaatan garuu an wanni sun hundi arra guyyaa irraa kana gwaan ilaale burzuuza malee waan dhugaatu natti hin fakkaatu burzuuza keessaan jira waan san godhuudhaan miti mataa kiyyaafu burzuuza keessaan jira jarri rabbiin baguma gartee wallaahi jiraate rabbiin nu haatiisuu hunduma keenyaa'u suniif gartee abdillee baasan kun obboleettiin xiyyataa maal jaan seete wajji dhalootarra wajji gangalootaa wayyaa jaan obboleettiin xiyyaas gammachuu jaarsasiitii wajji jirti an ammoo wanni na rakkee halee isaas akkumaan isin jee laal guyyaa rakkoon isin dhufte nama baqattee nama qabattee boochee gangalattee waywaattee
akka namni cinaa dhaabbatu taati arrammoo sun hunda dagatte gammachuu addaa jaarsisiitii wajjin bashannana jiran jechuudha. Ani waan sana irratti waa'ee gartee jireenya isaanii keessatti bultiis mana isaanii hadiigame jiruu isaanii hadiigame waan hin godhe egaa ilmi namaa waan namaa godhe hin himatu jira. Deebiseetiin bakka dhaabee hanga inni bira hin jirre kana hunda isii cinaa dhaabbachaa ture. Wanni arra deebiseellee jara sana harkana naqe sababaa isiitti. Maaliif intala dhalaa takka gaafa silaa namni kun gaarii hojjiis ni dhalata hamaa hojjiis ni dhalata uumaan tanuma haaliqaati. Garaan nama hin danda'u ani garaan gartee keessaa dubartiidhatti garaa jabaadhu hin qabu hin danda'uus hedduu gara laafeessa namni gara laafeessi maal jedhan dubartiin garaa laaftuu obboleessarraa ol fuutee dhugaa jangaa ulfa garaa fuutee jechuun ta'e dubartiin garaa laaftuu rakkina adda addaatiif saaxilamtii jechuudha. Akkasuma namni garaa laafu gara laafeessi namaadha rakkoo adda addaatiif saaxilama. Sunumaatu gartee tola hojjennu. Shiran deeggaru shira cinaan dhaabbannu jennee akkasitti hara dhugaa kanarra ciccinee qarriinfuudhaan qabannee yaana. Suniif daawwattoota kiyya isinilleen hedduu takka galatoomaadha. Obboleeyyan kiyya rabbi isinillee haa tiisu. Garee gartee maafiyaa tana rabbiin nu cinaa dhaabbatee isaan haa bittinneessu isaan haa barbadeessu. Nama dhugaadhaaf dhaabbatu rabbi cinaa haa dhaabbatu gargaarsa isaatiin isin jaa isinillee warri gorsanuu kan warri garteen cinaa dhaabbattan dhaamsa warri nu haayaa turtan hundi keessanuu galatoomaadha. Dhaamsi keessan gorsi keessan hedduu takka daandiirra nu qajeelcha nu bashannansiisa akka nuti hin damne nu godha cimina nuuf kenna. Kanaaf arrallee wanni as deemu yookaan wanni ta'u rabbi malee namni beeku hin jiru rabbi nu haa tiisu. Obboleessa kiyya jawaatii fi akkasuma furmaata illee rabbi haa tiisu caalaadhaas jechuudha. Jarri hedduu shiree hedduu xaxaa jira. Akkaataan an keessa ture san wantoota ichi keessatti shuksuktaa deemtu san dhugaan laalee sagantaa hedduudhaaf qophaa'anii jiran. Imaamata karoora yeroo dheeraa qaban. Kanaaf yoomiyyuu taanaan ni qabsoofna akkasii hanganaan jechuu dhufe waa hundinuu gartee gaa haareenatti ta'e dhiifama naaf godhaadha. Hanga viidiyoo biraatiin wal garuutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.